Ashama harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduuf odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhaabbata chaayinaa Suuzhuwaa Haaksaan Environmental Technology daawwatan. Hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu guyyaa kaleessaa dhaabbata chaayinaa Suuzhuwaa Haaksaan Environmental Technology jedhamu iddoo dhiyeessii isaanitti qaaman argamuun daawwatanii jiru. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kana dura dhaabbata chaayinaa baajaajotaa fi mootoroota elektirikii oomishan kana waliin marii hojii taasisuun ni yaadatama. Kanuma hordofuun affeerraa hoogganaan waliigalaa dhaabbata chaayinaa Suuzhuwaa Haaksaan Environmental Technology Haibing Zhang taasisaniifin pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu daawwachuun marii waliigaltee hojii waliif mallatteessuu taasisanii jiru. Baankiin giddugaleessa Raashiyaa bittaa doolaara Ameerikaa har'a irraa eegalee dhaabuu beeksise. Baankiin Raashiyaa akka beeksisetti har'a irraa eegalee hanga dhuma waggichaatti jijjiirama gabaa sharafa biyya keessan bittaawwan maallaqaa alaa taasifaman hir'isuuf bittaa doolaaraa dhaabeera. Baankichi murticha kanarra kan ga'e dandeettiin bituu maallaqa Raashiyaa gadi bu'uurraan kan ka'e ta'uun ibsame. Guyyaa kaleessaa doolaarri Ameerikaa tokko ruubiil 114 gurguramaa kan ture ta'uus eere. Dandeettiin bittaa ruubiil gadi bu'aa dhufuun siyaasa qubsamaa biyyoonni lixaa hordofaniin qoqqobbiiwwan kaa'aman hordofee ta'uun gabaafame. Ameerikaan torban darbe damee faayinaansii Raashiyaarra uggura kaa'uun baankii guddinaan sadaffaa biyyattii Gaaspiiruum irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsamee jira. Pirezidaantiin Tarkii biyyi isaanii waliigaltee lola dhaabinsa Gaazaa gargaaruuf qophii ta'uu beeksisan. Pirezidaantiin Tarkii Xaayib Erdogaan ibsa kennaniin Tarkiin lola dhaabinsa Gaazaa keessatti mala itti tolfamuun danda'an kan gargaartu ta'uu ibsuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanoon keessatti hojiirra ooletti gammaduu isaanii ibsan. Haleellaa Israa'el Gaazaa fi Libaanoon irratti raawwatte cimsitee kan qeeqxe Tarkiin kanaan dura garee hidhattoota Filisxeem Haamaas waliin Gaazaa keessatti araarri akka bu'u gochuu irratti mari'achuu ishee ibsuudhaan marii kana akkamitti akka itti fufuu yaada garee kanaaf kennitee jirti. Pirezidaantiin Joo Baayiden Yuunaayitid Isteet Gaazaa keessatti lola dhaabiinsi akka taasifamu irra deebi'uudhaan Tarkii, Masrii fi Kaatar akkasumas Israa'elii fi kanneen biroo waliin dhiibbaa gochuu itti fufti jedhan. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduuf odeeffannoon guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.